jirtan daawwattoota TV Oromiyaa ashamaa harka fuune sagantaalee guyyaa kanaaf qabne hordofaa ani agartuu shakifeeti. kabajamtoota daawwattoota TV Oromiyaa magaalaa Toronto kan torbaa guutuun eeddan akkam jirtan isiniin jecha. Qophii guyyaa arrantanaa waxabajjii bultii 27 fi bara 2011 qabnu tanaga akkuma baratamtetti oduun eegalla. Dhageessisaan oduu tanaatis Ahmad Sayyooti ammaan tana matootii oduu. Sochiin qeerroodhaa tapha kubbaa miilaa shaampiyoonaa Itoophiyaadhaa jeequmsa keessa galchite. Mootummaan wayyaanee Maqalee fi Jibuutii gidduutti hadiida baaburaa diriirsuudhaaf tilmaamatte. Tattaaffiin mootummaan TPLF fi gatii midhaaniitii fi waan jireenyaaf barbaachisu eeggituudhaa harkaa fashalte. Dulli baqattoota Oromoodhaa Yemen keessaa baasuu eegale. Daawwattoota keenya gaa kanaas olii dhaggeeffattan kun matootii oduutii ammaan tana oduu babal'inaan yoo itti deebinu. Oduun qeerroorraa nu geesse akka ibsitutti. Dargaggootaa fi shamarran qeerroodhaa sochoo'insa takkaafuu sochii isaan godhaniin taphni kubbaa miilaa shaampiyoonaa Itoophiyaadhaa kan magaalaa Hawaasaa keessatti torbaan dabre gaggeeffame jeequmsa keessa akka gale ibsite. Akka ibsa oduu tanaatti jeequmsi kun kan uumame ifa qeerroon uummata keessa seenuudhaan xalayaa qabsuudhaan bal'inaan takkaafuu hedduminaan facaafte booda akka ta'es yoo himu. Poolisiin Itoophiyaadhaa maddii faca'insa waraqaa tanaa eessarraa takkaafuu eenyurraa akka ta'e qulqulleeffachuu ifa dadhabe booda. Deeggartoota tiima kubbaa Giyoorgisii kana godhe jechuudhaan namoota karaarratti hidhuu yoo eegalan. Deeggartoonni tiima Giyoorgisii fi akkasumatti uummanni biraatis kan poolisiirraa aara qabu itti dabalamuudhaan poolisii irratti dhagaa roobsuu eegalan. Humniti poolisii Itoophiyaadhaa humna guddoo ida'attee haala kana injifachuuf tattaafata gootullee dadhabuurraan kan ka'e baqachuu mudatte. Guyyuma itti aanu qondaalonni mootummaa wayyaaneetii fi dabballoonni isaanii haala kana qorachuudhaafi akkaataa fuulduraaf wanni kun ittiin deemine tilmaammachuudhaafis walgahii cimtuu galma Sidaamaa keessatti akka godhatan oduun qeerroorraa baatetuun dabaltee ibsite. Mootummaan wayyaaneedha. Sagantaa osoo aangoorra hin bahin lafa kaayyette dhugonfachuudhaaf yoo dandeesse Itoophiyaa bulchuu dadhabdu ammoo Tigraay biyyaaf dandeesse gochuu jettu san hojiirra oolfachuudhaaf. Ji'a dabre kana keessatti hadiida baaburaa magaalaa Maqaleetii fi Jibuutii gidduu diriirsuudhaaf kontiraata kubbaaniyyaa Hindii wajjin seente. Akka ibsa oduu nu geesse tanatti mootummaan wayyaaneedhaa kontiraata kubbaaniyyaa Hindii kanaa wajjin kan seente doolaara miliyoona 78 yoo ta'u. Kubbaaniyaan kun yeroo gabaabaa keessattis barbaachisa qormaannaadhaa hunda godhee akka dhiheessuu fi hojiin isaatis shaffisaadhaan akka bakka geessu tilmaammachuus oduutuun dabaltee ibsite. Akkuma yaadatamutti bara 1988tti qondaaltiki TPLF fi iddugale koree iddugaleessaa keessaa kan bahe dargitti harka kenne Abrahaa Yaayyeedha. Sagantaa TPLF lafaa qabaachaa turte saaxil baasuunsaa ni yaadatama. Ji'a 5 duratti mootummaan TPLF Itoophiyaadha. Jireenya qaaloomina biyya keessatti uummata jeeqaa jiru kana kan uumu daldaloota jechuudhaan. Iggitii midhaanii fi akkasumatti waan jireenyaaf barbaachisan gatiirra godhuun ni yaadatama. Haaluma kana injifachuu dadhabuudhaan ji'a 5 boodatti wanti magaalaarraa bitamti ifa dhabamte booda mootummaan TPLF Itoophiyaadhaa iggitii gatii kana gallakkisuuf dirqamte. Muummichi ministeerota Itoophiyaadhaa ibsa kanneerratti haalli kun takkaafuu qaaloominni jiru kun kan uumame. Qaaloomina midhaanii kan addunyaa irratti uumame jechuudhaan ibsa kan nuuf jibbaata godhullee. Dhaabni biyyoota addunyaadhaa qormaannaa diinagdeetii fi ikoonomiidhaa takkaafuu International Monetary Fund kan jedhu. Oduu guyyaa dheengaddaa addunyaa irratti karaa Associated Pressing gallakkisa irratti akka ibsi mootummaan Itoophiyaa kan ta'e kun dhara takkaafuu kan dhugaarraa fagaate akka ta'e ibse.
itti dabaluudhaanis International Monetary Fund akka jedhetti jeequmsi jireenyaa Itoophiyaa keessatti kan uumame haala addunyaatiin kan walitti hidhame osoo hin tahin dandeettii ikoonomiisii alatti mootummaan wayyaaneedha. Mallaqa koopii gootee magaalarra gallakkisuun takkaafuu ikoonomii biyyaa keessa gallakkisuurraan akka tahe dirree baasees ibse. Yeroo ammaa keessatti qaaloominni jiruudha kan duraanuu badaadhaa daranuu hammachuudhaan foon kiiloon tokko qarshii 110 yoo seenu. Atarri takkaafuu shiroon daakuun kiiloon takka birrii 30 ol akka taateessi oduun karaa Associated Pressiin baatetuun dabaltee ibsite. Maal irratti? Dulli baqattoota Oromoodhaa Yaman keessaa baasuudha eegalame. Yeroo ammaa keessatti Oromoodhaa fi Somaalee gidduutti baqattoonni lakkoofsi isaanii 37 gaha Yaman keessa akka jiran yoo beekamu, haalli isaan keessa jiranis haala hamaadhaa fi gaaga'ama keessa akka tahe himame. Dhaabbanni addunyaadhaa kan International Organization for Migration takkaafuu dhaabbanni addunyaadhaa kan waa dhimma godaansaa akka himetti. Baqattoota Oromoodhaa kan lakkoofsi isaanii 275 gahu torban kana keessa Yaman keessaa baasuusaa ibse. Akka ibsa oduu tanaatti nama 275 baqate kana keessa takkaafuu baahee kana keessa gareen isaanii kan qawweedhaan madaawan akka argaman oduun tun dabaltee ibsite. Daawwattoota keenya egaa oduun asii qabnu tun asirratti raawwatti qophii itti aantunan walitti nutti galatoomaan isin ijaa hin fagaatinaa walitti dachaanaa. Daawwattoota keenya egaa oduun isinitti dhaammanne duratti odeeffannaa torban dabre Dr. Bayaan Hussein Asubaa waliin goone xumura isaa arraantana itti aansuun isin dhageessifna. Bultinis qophaa'aa jira. Qophii afaan Ingiliffaatiin gama kiyyaan gaa torban dhufu qophii tana fakkaatu hanga walitti dachaanutti. Nagaan jiraadha jecha akka isin dhaammatu Ahmad Sayyooti nagayatti. Itti aanuudhaan dhiibbaan murtiin tun ummata Oromootii fi qabsoo Oromoo irratti fiduu dandeessu maal jettaniitti yaaddan? Tun gaariidha. Well, akka reebbattu qatti murtiin tuni akeekni ishiidha ummata sodaachisuudha. Amma ummanni sodaatee hamilee warraaqaatiin akka hin kaane gochuu yaada jirurraa kaate. Ummanni immoo gaafa bilisummaaf murate daandii harriiqaa sodaatana irra utaala. Gaafati ka warraaqsi dhufu mootummaan kufuu deemu hundinuu ka akka reef maqaa dhoyinee ka Mubaarak ka akka Binaali mootummoonni abbaa irree hundinuu ummata sosorkeessuun warraaqsa hambisa jedhaniiti hawwu garuu akkas hin ta'u. Akeeka sanirraa kan hafe bu'aa biraa mootummaa wayyaanatiin fiddi jedhee yaadu. Murtiin tun gar tokkoon dhugaa dubbachuudhaaf mootummaa wayyaanee saaxilte. Maaliif yoo naan jettan har'a murtiin tun wanni jette paarlaamaatu jaarmaya kamtu shororkeessaadha jedhee murteessaa jedha. Kun aangoo paarlaamaati. Yoo paarlaamaan shororkeessaa hin jedhin jaarmaya tokko shororkeessaa hin jedhamu. Ammas jaarmaya tokko eega shororkeessaa jedhame booda kan san maqaa san irraa fuudhus paarlaamaadha. Gadda jechuudha nama paarlaamaan tun. Garuu sanun dura amata dheeraadhaaf bara hedduudhaaf gulantuma paarlaamaa Itoophiyaa kanarratti Mallasaa Zeenaawiidhaa deddeebisee ABO'n shororkeessaa wallee sana wallisaa bahe. Gaafas paarlaamaan kun lakkii nuti hin jenne heeraan paarlaamaan kun murteessee akka amma jedhanitti jaarmayni kun shororkeessaadhaa kun miti hin jenne nama jechuun dandeessu heera qabsee jirtaa ka jedheen hin jiru. Dubbii wayyaanee akkana. Heeraa fi wayyaaneen heeraan bulmaataa fi mootummaa wayyaanee wajjin deemu. Paarlaamaan juus paarlaamaa kijibaati. Paarlaamaa hoggaa Mallas Zeenaawii dhufee harka dha'ee simatu. Hoggaa Mallas Zeenaawii waatti lallabee harka dha'ee mallatteessu. Rubber stamp parliament kan jaansan. Kun saaxilee jechuudha. Odoo paarlaamaan kun jaarmoota ABO fi kanneen maqaa dhaansanii shororkeessaan jiin shororkeessaa jedhamaa bahe jechuudha bilisummaa Oromoodha. Murtiin tun tahuun jijjiirraan ishiin fiddu hin jirtu. Takkittiin jirtu maal dhugaadha. Diinni ummata Oromoodha. Ummata biraallee
deeggartoota jaarmayoota maqaa shororkeessaa itti maxxansan kana deeggarsan jee hidhaa guddaa hiraasa guddaa akka uummatatti banuu deemu kun ifataa jechuudha. Kana eegan jeeboo obboleessa kiyyaa addi bilisummaa Oromoodhaa mootummaa wayyaanee je'eef shororkeessaa hin ta'u. Addi bilisummaa Oromoodhaa jaarmaya walaba jaarmaya hawwii bilisummaa uummata Oromoodhaa guutuudhaaf qabsaa'u akeeka eebbifamaa qaba, akeeka haqaa qaba. Shororkeessaa miti. Shororkeessummaas akka meeshaa siyaasaatti addi bilisummaa Oromoodhaa ittiin fayyadamu tuni ejjennoo teenyata beekamte jechuudha. Waan akkanaa kana shororkeessaas nun gootu qabsoo Oromollee hin dhaabdu oduu propagaandaa mootummaa kanarraa kan hafe haalli ishiin jijjiirtu murtiintu jijjiirtu hin jiru jechuu hin danda'a. Galatoomii Dr. Bayaanee gaaffii sadaffaadhaa itti fufuudhaan sochiin tuni dhugumatti qeeroo biyya keessatti sossoohaa jirtu tanaan irratti kan hidhame fakkaatamoo wanni walitti hidhatan beektan jirti? Hundaa'u waanuma hundaa'uu dandeenya. Waan sodaan mootummaa kanaa bakka hundaa bakka hedduu madditi. Keessattuu mootummaan kun mootummaa saba bichuurraa bahee mootummaa saba bichuurratti ijaarame mootummaa olaantummaa saba bichuudhaa tarkaanfachiisu saba bichuu Tigraay jechuu kiyya. Mootummaa ammasii dantaa gabbina dagaagina sooromina gita bittuu saba kanaa tajaajilaa jiru. Ummata bal'aa Oromoo irraa sodaa guddaa qaba mootummaan kun. Saayikooloojii maayinooritiiti. Ummanni kun gaafa ka'e nu dhabamsiisaa sodaan jirtu hoggaa mataa isaanii keessaan baatu. Akka leenca xiqqoo mugee rafeeti gaafa dammaqee diin of duratti arge akkasitti abjuu sodaa keessa jiru hoggaa Oromoo sana bitan ummanni kun. Keessattuu akka reefu jedhu murtiin tun murtii muddamiinsaati. Muddamiinsa guddaa kana ka fide keessaa immoo muddamiinsa sochii uummata Oromooti. Sochii dargaggoota Oromoollee dabalatee. Hayyuun tokko akka jedhetti hawaasni tokko fuuldurri hawaasa tokko maalii jettanii yoo na gaafattan dargaggoon qeerroon maal barbaaddii ja'a gaafadhaa gaafa san beeytan egereen hawaasa sanii san akka ta'e hubattanii kajee yaadadha. Amma dargaggoonni Oromoodhaa keessattuu erga mootummaan wayyaanee kun dhufe durummaadhaan mirga Oromoo kabajaa Oromoo gaafatu irratti qooda boonsaa taphachaa jiranii ammallee itti jiran. Fincila diddaa gabrummaa ni yaadannaa roga guuturraa guututti dargaggoonni Oromoodhaa ijaaramanii sosso'an. Kun Oromoon akka ijaaramuu danda'u. Oromoon roga afranir guututti bakka takkatti guyyaa tokkotti sosso'uu akka danda'u mootummaa wayyaanee agarsiisa. Kana dargaggoota Oromootu godhe dargaggoota Oromoodhaa kan ammallee akkas gochuu hin danda'an kajuu abjuu sodaa guddoo keessa mootummaa wayyaanee jira jechuudha. Tanaafi haalli dallansuun mufaatiin uummata Oromoo keessattuu dargaggoota Oromoodhaa kun muddamiinsa wayyaanee waan uuman keessaa ta duraati yoo jenne dogoggoratti fakkaattu. Itti dabalee kan hin jiru mootummaan kun uummata hunda cunqursaa. Cunqursaa uummata hundaati. Kunoo nu qofaa miti warra Gimboota torbaatis warra Ogaadenis hundaa'u bakkuma takkatti waliin nu qabeeti akka diina dureetti lafa nu kaayate fincilli uummataa wal tahee barbaadame jechuudha. Mootummaan kun tooftaa gargar qoodanii bituudhaan umrii isaa dheereffachuu laftarraa jira. Yeroo Oromoo qofa shororkeessaa godhee addunyummaa Oromoo qofa shororkeessaa godhee bara hedduudhaaf amma Oromoota meeqa hidhaa hiraarsaa du'aas ajjeechaa sidhaa jireenya guutullee itti muraa ture. Lakkiin shororkeessaan jedhamnee jechuun tarii humnoota biraa kan mootummaa kana jibbatti dhagahamuun ni mala. Garuu amma deemee hundi tanuma himaa turre namuufuun haftuwwanni tun jechaa turre amma hunoogaa uummata hedduu qalama kana bal'isanii dibanii shororkeessaa isiniin jenne jedhanii sababa kanaan gaama uummata Oromoo qofaa miti uummata warra Gimboota torbaa deeggaruus Somaaloo uummata hunda itti horsuuf deemachuu mootummaan kun. Kanaaf mootummaan kun kan kufu sochii uummata Oromootii fi uummata hundaa
sochii wal taatee fincila ummataa wal taheen jechuudha. Akka amma garuutti finciloonni baha North Africaadha fi jiddu baha biyyoota arbaa akka garuutti fincila ummata guutuuti jechuudha. Kan qeerroo qofaa miti yookiin kan barattootaa qofaa miti yookiin kan daldaltootaa qofaa miti fincila ummata hundaati jechuudha. Fincilli jaaruu qabnus fincila Oromoo hundaa ka jaarsa manguddoo dardara hin jenne kan dhiiraa dubarti hin jenne fincila Oromoo hundaa akkanumattis fincilli keenya kun ka ummata biyya sanitti miidhamaa jiru hunda wajjin wal ta'e total mass insurrection qopheessuutu jireenya mootummaadhaa kana gabaabsaa milkaayaa jedheeti yaada obboleessa keenya. Maayii irratti dhaamsi uummata Oromootii fi keessaafuu miseensota paarlamaadhaa Oromoo tahanii kan murtii akkanaa kana jaarmeeta Oromoo tokko irratti harka ol baasanii fi dhaamsi dabarsitan jira. San dura obboleessi waa takka jechuu barbaada. Biyya alaa keessatti hoo murtiin tun dhiibbaa qabdii laata. Biyyoota alaa mootummaa wayyaaneedhaa adda bilisummaa Oromootii fi jaarmota biraas shororkeessuudha jedhee dabarseedhaaf mootummoonni alaa wallee mallasaa sana fudhatanii wajjin wallisuu laata. Akkasumatti ABO fi humnoota birallee laaduu laata kajuu akka yaaddu kaa namatti bulu waanan beekuuf tanan deebisuu barbaada. Ta duraa hamma ammatti bara dheeraadhaaf mootummaa wayyaaneedhaa adda bilisummaa Oromoodhaa shororkeessaadha jee fudhachiisuudhaaf ijibbaan hin godhin hin turre. Ijibbaanni kunis addi bilisummaa Oromoodhaa bakka hundatti akka jibbamu shororkeessaa jedhamee akka sochii dhoowwamu gochuuf ture. Ijibbaanni bara dheeraa mootummaa wayyaaneedhaa adda bilisummaa Oromoodhaa shororkeessaa gochuu kun hin milkooyne. Ammallee hin milkaa'u. Mootummoonni alaa kuni akka itti ilaalan sochiin Oromoodhaa dantaa keenya nagaa keenya security keenya tuuti moo hin tuuti dhallaalu. Qabsoon ummata Oromoodhaa sun qabsoo haqaati moo miti dhallaalu. Ija kanaan yeroo laalan tokkoffaa gaafiin ummata Oromoo gaafii haqaa akka taate legitimate grievance ummanni Oromoodhaa akka qabu ni fudhatu addunyaan alaa tun. Tanaaf jecha addunyaan alaa murtii wayyaaneen gooytana akkuma nuti ilaallutti fudhatan jeetin yaada. Kunis akkamiin ilaallaa mootummaa abbaa irreedhaa fonqolchuu bira ga'e kufaatii bira ga'e tortoreetu ilaalcha ummataa gara biraa gara galchuu fi cunqursaa hammeessuudhaaf kana fide malee waan biraatti fi miti kajuutti ilaalanii ilaalcha addunyaa alaa ni jijjiiraan ittiin fakkaatu murtiin tun. Mootummaa wayyaanee mootummaa abbaa irree ta'etti beekama. Mootummaa mirgoota namoomaa dhiitutti beekama. Mootummaa filmaata dharaa deemsutti beekama. Mootummaa heerota mirgoota namaa kan yaada ibsachuudhaa kan jaaramu ukkaamsu baay'eetti beekama. Hunda caalaa immoo mootummaa gargaarsuma addunyaan alaa tun kennituufu hoggantoonni isaanii alatti dhoffatanii baankii keessa akka kaa'atti beekaman. Dhiyeenyatti biliyoona 8 ol doolaara biliyoona 8 ol kan addunyaan dhihaa gargaarsaaf kenniteef hoggantoonni mootummaa kanaa biyya alatti baasifatanii akka baankii qaban kan saaxilu irra dhihaa kana. Kanaaf biyya dhihaa kanatti oduun tun hedduu fudhatama hin qabdu kajuu ja'a. Eegan kana jee booda hoo warra murtii sana dabarse hoo paarlaamaa wayyaanee kun beektanii paarlaamaa ummataatii miti. Namoonni paarlaamaa kana keessa jiran kan isaan file wayyaanee akka ta'e ni beekan. Filmaata haqaatii fi dhugaatiin akka filamin ni beekan. Yoo wayyaaneen isaan hin barbaadamin akka filamin ni beekan. So bakka bu'ummaan isaanii ummataa miti. Bakka bu'ummaan isaanii mootummaa aangoorra jiru TPLF tajaajiluudha. Kanaaf warra achi keessa jiran kun dhibbarraa 99 nam tokko malee hundi isaanii waan mallasaa fa'aa itti qaraan harka dhahee fudhachuun kun nan ajaa'ibu. Kanaaf akkasitti haalaallu paarlaamaa haqaatii miti. Garuu ummanni Oromoodhaa wanni takka hubatuu qabu. Takka mootummaan kun diina ummata hundaa akka ta'e. Lama mootummaa diina hundaa ta'e kana ummata hunda wajjin waliigallee qabsaa'uun common sense akka ta'e
hubachuu qabna. Har'a ummata hunda dhiitee cunqursee bittaa isaa dheereffachuuf carraaqaa jira. Kanaaf nulleen ummata hunda wajjin taanee mootummaa kanarratti duuluudhaaf jireenya mootummaa kanaa gabaabsuudhaaf qabsaa'uu qabnaan jira. Asirratti waggaa akkana jennu immoo Oromoo dhumarratti milkaa'uudhaaf abbaa biyya isaa ta'uudhaaf uf jaaru tokkoomee soso'u akeeka isaa kan fagoo kan akka gaariitti hubatee socho'uutu irraa eegama. Kana qabaachuun tumsaa fi deeggarsa uummata biraa wajjin qabsoo tolfachuu irraa sodaan nutti buluu hin qabduun jaa. Gaa uummata keenyaan warra mootummaa kan tajaajilu haa ta'u uummata bal'aa Oromoo hundaanuu qabsoon Oromoodhaa qabsoo haqaati, qabsoo deeggarsa seenaadhaa qabdu, kan baru dhugoomtu mootummaa wayyaaneedhaa yeroo ergisaatiin jiraata. Yeroon ergisaadhaa tunis sababuma dadhabina qabsootiin mootummaan wayyaanee dheeratteef malee lubbuunsi mootummaa jiraachuu qabu miti. Mootummaa deeggarsa uummatarraa maddee fi deeggarsa uummataa qabu miti. Kanaaf jecha jabaannee tokkoomnee cimnee sagalee takkaa humna takka taanee qabsoo teenya uummata biraa wajjinis tumsa ijaarannee yoo itti fufne bilisummaan boruu dhuftii haa jabaannuun jaa obboleessa keenya. Dr. Bayaan galatoomi siin jechaadha ibsu bal'aanuu kennite kanaaf maqaa TV Oromiyaatiin galatoomi siin jenna.